hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa dabalatee laafuu warra maatiin hidhamtootaa fi abukaatowwan dubbatanii jiranii yoo lagannaan nyaataa ka warraa kun itti fuufe miidhaan guddaan hidhamtoota siyaasaa kanarratti dhaqqabuu danda'a sodaa jettullee akka qabanittu jira. Bal'inna odeeffannoo kana gabaasa kana keessattuu dhagahuu deemtanii. Karaa biraatiin ammoo warri huccuu booraa uffatee hidhamtoota siyaasatii fi deeggarsa dhiyeesse jedhamanii qabamanii ammallee gada hin dhiifamnettu jira. Sochiin mormii huccuu keelloo Oromiyaa bakka adda addaa waliin gayaa jirti. Kunilleen odeeffannoo irratti xiyyeeffannu keessaa tokko. Itoophiyaan lammiilee ishii 34,000 ol ta'anii Saawud Arabiyaa irraa galchuu fi akka taate itti aanan muummicha ministeeraa biyya suni ka dubbate. Suudaan hariiroo Qatar wajjin fooyyeffachuu fi itti aanaa mana marii caaffee olaanaa Suudaanii Mohaammed Hamdan Dagaaloo gara magaalaa gudditti Qatar Dohaatti erguun dhagahamee jira. Walittu gaarreffannaan daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii akkuma itti fufettu jira. Waldhabii Biltsiginnaas ammallee furmaata akka hin argannettu jira. Hiriirii mormii Baaldaraas magaalaa Finfinnee keessatti sanbata guddaa yookaan dilbata dhufu kana qopheessuu fi karoorfamee akka tahuu hin deemne koomishiniin poolisii Finfinnee dubbatee jira. Kana qofa miti matoota oduu kana fi kabiroollee qabna. Yoo nu wajjin turtanii odeeffannoo kan hunda isin biraan gahuu deemna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo ammaan tan ammoo gara oduu guyyaa har'aa isinii fi dhiyeessuu fi karoorfannee bal'ina isaanii isin biraan gahuu deemna. Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaatii fi akkasumas warri galmee Jawaar Mohaammed jalattuu himataman yookaan ammoo galmee kana jalattuu dhimmi warra laalamaa jiru lagannaa nyaataa guyyaa lammaffaa fi gaggeessaa akka jiranii kadhagame jiru. Warri guyyaa lammaffaa fi lagannaa nyaataa itti jiran kunini lagannaa kanarraa kan kahe laafuu isaanii gareen abukaatota ka isaan har'a laale dubbachuun dhagahame jira. Gareen abukaatota kun waan jedhe dhimmi hidhamtoota kun akka malee addeessaa waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa gaafilee warra kanaa fi deebisuun hidhamtoonni kunini kan caalaa rakkoon fayyaa akka isaan hin qunnamne mootummaan dirqama qaba jechuun isallee dhagahame jira. Hidhamtoonni siyaasaa kunini mormii kanaan itti fufanii jennaan akka malee miidhamuu akka danda'amu ka dubbatamaa jiru. Maatiin hidhamtoota ka nyaata har'a achi geesse hidhamtoota kanaaf nyaata kennuu akka hin dandeenye ka OMN itti hime. Intalti Baqqalaa Garbaa Boontuu Baqqalaa ganama kana nyaata qabatanii gara mana hidhaa Qaalliinxoo ka magaalaa Qaallittiitti argaman deemanillee maatiin isaanii nyaata hin fudhannu lagannaa nyaataa irra jira jechuudhaan nyaata warri qabate deemee deebisuu dubbattee jirti. Akka Boontuu Baqqalaa dubbattetti hidhamtoonni kunini gareen isaanii laafanii argamuu warrallee dubbattee jirti. Haalli isaanii baay'ee yaaddessaa waan taateef dhaabbilee mirgoota ilmaan namaatiif falmanii kan akka qaxxaamuraa diimaa Human Rights Watch, Amnesty International fi akkasumas dhaabbilee biraa irratti rakkoo warra akka xiyyeeffannoo qabnu biyya keessa fi biyya irratti iyyuu akka qabnu dubbattee jirti. Wanni warra kan baasa mana murtii dharaa Abiy Ahmed osoo hin taane qabsoo Oromoo waan taateef qeerroo fi qarreen Oromoo sochii jala qabee Kaawayaa Booratii fi akkasumas sochii hidhamtoota siyaasaa kana bilisummaa isaanii akka isaan goonfatan gochuu jabeessanii yookaan ammoo cimsanii akka itti fufuu qabanillee Boontuun dubbattee jirti. Boontuun akka jettetti yeroo ammaan tana warri hidhamee ka galmee Jawaar Mohaammed keessattuu argamanii gariin isaanii rakkoo fayyaa ciccimoo yookaan jajjaboo qabanii qoricha fudhachuu qaban jettee dubbattee jirti. Hidhama siyaasaa keessa tokkini Hamza Booranaa dhukkuba sukkaaraatii fi dhukkuba dhiibbaa dhiigaa waan qabuuf guyyaa guyyaanii qoricha addaan dhiisuu hin qabu. Qoricha fudhachuu qaba. Amma haala kanaanii nyaati lagachaa qoricha fudhachuu akka inni ittiin danda'u hin beekamu jettee jirti. Abbaan isheellee qoricha dhiibbaa dhiigaatii fi akkasumas rakkoolee biraatii fi qoricha addaan dhaabbachuu hin qabne guyyaa guyyaan fudhachuutu qaba. Ammaan tan gara duwwaanii qoricha kan akkaataa inni ittiin fudhatu akka hin beekamne dubbattee jirti. Haalli hidhamtoota fayyaa warraa guddoo yaaddessaa waan taateef hawaasi Oromoo ka addunyaatii fi hawaasi Oromoo ka biyyaa dhimma kana
mormii cimaa godhuudhaan akka gaafileen hidhamtoota siyaasaa deebii argattu akka godhuu qabanii dhaamsa karaa OMN'tiin dabarsuun ishee dhagahame jira. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen gaafilee warri gaafatee mootummaan deebisotee fi nyaata lagatee maali jennee haa gaafannuti. Hidhamtoonni siyaasaa kun akka gaafatanitti warri dhaddacha kibxata darbe irrattuu Jawaar Mohammadii fa'aa fi deeggarsaa ibsuu fi wayaa beerte yookaan ammoo keelloo uffatanii dhufanii cuftu warra yakka waan tokko hin dalagne haal duree tokko malee gad haa dhiifamanii ka jedhu keessattuu akka argamu ka dubbatanii wayaa uffatanii mani murtii yookaan ammoo poolisiin nama hin murteessu mirgaa waan fedhan uffachuu kalammiilee mootummaan kabajuu qaba. Warri dabaan hidhame gadhiifamuu qabanii akka jedhanii kan dhagahame jiru. Karaa biraatiin ammoo hidhamaan siyaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mootummaan bakka yakkamtootni itti hidhaman keessattuu hidhuun akka yaaddesse ka dubbatanii. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa Qilixoo bakka ammaan tana itti hidhame kalaaf jalaa ka dukkanaa warri hidhamtoota yakka gurguddaa ajjeechaa saamichaa fi reebichaa fi hannaa hojjetettu hidhamuun akka yaaddesse ka dubbatamu. Bakki Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammaan tan dabarfamee itti hidhame torbaan darbe keessattuu balaan dhalatte achi keessattuu nami albee yookaan ammoo billaan wal waraanee walijjeessuu gabaasuun kennee yadatama. Bakki kanattuu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhamuun guddoo akka yaaddesse hidhamtoonni siyaasaa kunniin ka dubbatanii. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jijjiirraan Abiy Ahmed aangootti fide eegii dhalateen dubattu yeroo lammaffaa fi hidhamuu isaati. Kanaan dura wayita hidhametti ulfinni isaa kiloogiraamii 25 gadi xiqqaachuu yookaan ammoo herdheessuu gabaasuun kennanii yadatama. Haali ammaan tanatti qabamaa jirus hidhamtoota siyaasaa kanaa fi akkasumas dhaabaa isaa guddoo yaaddessuutu dhagahamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa turre akkuma itti fufaa jirutu jira. Konkanumaan odoo jiru hidhamuun Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana dukkanaatii fi yakkamtoota gurguddoo yakka gurguddoo jetanii ammaan tanallee mana hidhaa keessatti walitti roorisan gaangisteroota hattoota saamtotaa fi akkasumas warra ajjeechan shakkame wajjin hidhamuun fudhatama akka hin qabne dhaabbanni ABO ibsa jira. Hoogganaa ABO keessa tokko kan ta'e obbo Baatee Urgeessaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haali hidhaa isaa akka malee yaaddessaa fi haali hidhaa kun hatattamaan akka jijjiiramuu qabu mootummaa Itoophiyaa gaafateera jechuun dhagahamee jira. Haali Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ittiin qabamaa jiru yeroo ammaan tana ka yaaddesse ta'uu ka dubbate dhaabbanni ABO kunniin Itoophiyaan yeroo adda addaatiin hayyoota Oromoo bifa gosa kanaatiin mana hidhaa keessatti dhabamsiisuu yookaan ammoo mana hidhaa keessatti ejjeesullee eeree jira. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa qofa osoo hin taane nama akka Nadhii Gammadaatii fi akkasumas Baqqalaa Dawaanoofaa mana hidhaa Itoophiyaa bifuma kanaan dhabamsiisuun isaa ni dubbatama. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Itoophiyaan barbaraan hayyoota Oromoo nyaattuu ejjeestus gabbachuu hin dandeenye jechuudhaan dubbachuun isaa ni yaadatama. Mootummaa ammaan tan jiru Abiy Ahmed kanas mootummaa hattuun saamtuun lafaatii fi daldaltuun lafaa waliin dhaabbattee mootummaan OPDO mootummaa Oromiyaa hunda gabayaaf dhiyeessee gurguratu haati salleen gabayaa baastee jennaan gurgurachuu irra hin deebi'u jedhee qeequun isaa ni yaadatama. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kanaan dura yeroo hidhamettu akka inni mana hidhaatii gadhiifamu Abiyyi Xalayaa barreessuu isatti dubbatama jira. Waajjira isattuu yaamee paartii badhaadhinnattuu dabalamee yookaan siyaasa ABO keessaa bahii jedheeni akka inni yeroo san didate dubbatama. Koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fi Abiy Ahmed lachuu warra bara Ruwaandaa nagaa buusuu fi duulame bara 1995 duula Ruwaandaa sun irratti waliin hirmaachuun dhagayamaa jira. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yeroo sun nama aangoo waraanaa keessatti guddaa qabu Abiyyi ol Abiyyi ammoo ijoollee xixiqqoo akka ture ka dhagahamee ture. Abiy Ahmed Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ilaalcha isaatiin faallata qabachuun akka dhuunfattu akka ganamettu dubbii kana fudhata jechuudhaan dhimma kana warri keessa beekan
yeroo adda addatti dubbachuun warra dhagahame jira. Ammallee taanaan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ajaja Abiyyiitu kallattiin hiisise yakka tokko malee Abiyyi ajaja kenne malee manni murtii gad hin dhiisu yookaan ammoo ummatii Oromoo mormii cimaa gooree yoo gad dhiisise malee Abiyyi gad dhiisuu fi fedhii hin qabu jechuudhaani namoonni adda addaa yaada isaanii kennaa jiru. Kun kanumaan odoo jiru gargaaraan Profeesarii Bayyanaa Ruudaa barsiisanii yuunivarsiitii Amboo waggaa 2 oli mana hidhaa keessatti dararamaa jira jedhamee jira. Namni yuunivarsiitii Amboo keessatti barsiisu kunini ka hidhame sochiilee qeerroo fi qarree ka magaalaa Amboo keessatti yeroo adda addaatti dhoohu gurmeessita mootummaan jedheeni akka hidheeni ka dhagahamaa jiru. Namni kunini waggaa 2 olillee hidhamu himati rogaatii fi yookaan ammoo ragaanii takkalleen irratti hin dhiyaanne dararamaa jiraachuu maatiin isaanii akka malee akka yaaddanii fi namni kunini hojii isaatii fi fayyaa isaa irratti hidhaani waggaa 2 oli miidhaa guddaa akka dhaqqabse ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana mormiin wayaa keelloo uffachuu Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti cimee itti fufee jira. Biyya addunyaa kanalleetti mormiin kunini cimee gaggeeffamaa akka jiru kadhagamaa jiru. Mormii kana Oromoon addunyaa irra jirtu akka cimsitee wayaa boora uffachuuni mootummaa Abiy Ahmedii biyya keessattuu biyya alaa immoo karaa dippiloomaasiitii fi hiriiranii hafuuraa itti kottu miidiyaa hawaasummaa irratti yaamichi dhiyaachaa jira. Wayaan boorii uffachuu kunini gara mormii yookaan ammoo warraaqsa jijjiira halluutu akka deebi'u kanatti aansee ammoo warraaqsa keelloon mootummaa Abiy Ahmedii kana yoo gaafile Oromoo deebisuu didate akka jechuun raasuu dandayu namoonni hedduun ka raagaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jiru akkuma itti fufettu jira. Amma immoo odeeffannoo gaggabaabduu isin biraanii baasuu deemna. Koomishiniin poolisii Finfinnee hiriirii Baaldaraasiin Finfinneetti gaggeessuu deemu hin jiru jechuudhaan ibsa baasee jira. Deeggartoonni Baaldaraasii ammajjii 31 bara 2021 sanbata guddaa yookaan ammoo dilbata kana hiriira guddaa magaalaa Finfinnee keessattuu qopheessine jechuudhaan miidiyaa hawaasummaatii fi karaalee neetwoorkii isaaniitiin dhaamsa dabarsaa jiranii. Hiriirri kunini bulchiinsa Finfinnee keessatti saamichi lafaa ka Oromoon gaggeessaa jirtuu fi baalee tareenyummaa Oromootii fi akkasumas hidhamuu warra Baaldaraasii ka balaaleffatuu fi qophii Baaldaraasii filannoo dhuftu ka bara 2021 maal akka fakkaatu ka akeeka laf kaa'uu jechuun isa dhagahamee jira. Haa ta'uutii malee waajjirri bulchiinsa Finfinnee ka Adaanech Abeebee akka poolisii koomishinii poolisii Finfinneetii fi xalayaa guyyaa 26 ammajjii 26 bara 2021 ergeeni hiriira wanni jedhame ka paartiin Baaldaraasii qopheesse magaalaa Finfinnee keessattuu hayyamii kennamee fi akka hin jirre hiriirri gosa kamiyyuu akka dhowwamuu qabu xalayaa barreessuun dhagahamee jira. Guyyaa kanattuu hiriirri waan hin jirree fi lammiileen hamii yookaan ammoo oduu dharaa ka miidiyaa hawaasummaa irratti naannawaa jirtuufillee gurraa kennachuu akka hin qabne ka dubbatu xalayaan kunini. Poolisiin koomishinii Finfinnee warri hiriira qopheessina jedhu kulleen hiriirri kunini hayyama seeraa waan hin arganne akka hin arganne beekanii hiriira qopheessina jedhan kana qopheessuu irra akka duubattu deebi'anii warra Baaldaraasii gorsa jira. Haa ta'uuti malee Baaldaraasii hiriira kana beeksisuu qofa dirqamni kennu malee hayyamii nu barbaannu yookaan hayyamii nu gaafannu ka seeraa hin jiru. Hiriirri kunini mootummaan beekamtii nu kennu baatee guyyaa yaamamettu ammajjii 31 dilbata guddaa dhufaa jiru kana sanbata guddaa dhufaa jiru yookaan dilbata kana ni geggeeffamaa jechuun warra dhagahamee jira. Hiriira kana wanni nu haqsiisu hin jiru. Hiriirri akkuma karoorfamettu ta'uu deema. Deeggartoonni kennanii Finfinnee keessattuu wal argaan nuuf haa ta'atu jechuudhaan Finfinnee irratti baalee tareenyoota fi saamtota lafaatii fi kondominiimii guyyaa saaxiluu hayyooti Baaldaraasii ka hidhamanii kan akka Sintaayee Chokkoleetii fi Iskindir Naggaafaati akka hiikamanii ka gaafannuu fi filannoo bara 2021 magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffamtuu fi
Finfinnee bulchuu fi qophii ta'uu kenna ka'eetti mul'ifannu waan taate hiriira kanaa fi deeggartoonni kenna qophaawaa jechuun warra dhagahame jira. Yaamichi hiriira karaa miidiyaa hawaasummaatiin akkasumas miidiyaalee baaldaraasii deeggaraniin geggeeffamaa jiru. Ammallee akka itti fufe akka hin dhaabbanne kaa dubbatame. Poolisiin koomishinii Finfinnee yookaan ammoo koomishiniin poolisii Finfinnee jedhaa sirreeffadhuuti ibsa baasanii hiriira seeraa ala qopheessuun seeraan nama gaafachiisa. Warri baaldaraasii hiriira jedhame kana yaamuu yoo dhiisuu baatanii yookaan akkuma jedhan hiriira kan ka qopheessan yoo taate adabbiin guddaan akka isaan eegatu ka doorsisaa jiran. Hiriiri baaldaraasii Finfinnee keessatti qopheessaa jedhe Opiidiyoo raasee jira. Opiidiyoon kan muddamsuu guddaa keessa seentee hiriira kana tokkoffaa dhoowwitee jirti. Hiriiri ta'uu hin qabu yookaan ammoo hin geggeeffamu. Hiriira seeraa alaa jettee jirti. Yoo hiriiri kun ammoo ka geggeeffamu taate Opiidiyoolleen hiriira biraa Finfinnee keessatti qopheessuu fi saganteeffachuu jalqabuu kanaan dura gabaasne jirra. Opiidiyoon kan waggoota lamaan darban kanaa fi qeerroo fi qarree Oromoo jaarmayiinsa seeraa ala yookaan ammoo መደበኛ አደረጃጀት ህገ ወጥ አደረጃጀት ጫሳ ጀዋር መሐመድ ጀቴ ባሌሳ በርበዴሳ ባቴ አማንተን ሙደምተ ጀናኒ ቀሮ ፊ ቀሬን ኦሮሞ ሳምቻ ለፋ ከፍንፍኔ በላለፈዳ ህሪራ ባያጀቹዳኒ ጎዲና ኦሮሚያ ናናዋ ፍንፍኔት ፊ ጎዲና አዳ ኦሮሚያ ናናዋ ፍንፍኔት ፊ magala Finfinnee keessatti qeerroo fi qarree yaamicha dhiyeessaa akka jirtu kadhagama jiru. Haa ta'uuti malee qeerroon Oromoo yeroo ammaan tanatti gaafii lafaa kana ka deebisaa jiru sila deebisuu qabu ka saamicha lafaa kana geggeessaa jiru. Opiidiyoo matuma isaati. Opiidiyoon lafa saamaa saamsisaa hanni godha goosisaa yeroo ammaan tana namijjeessaa hiisisaa qaama biratti quba qabuudhaan hiriira deeggarsa odogaa fi Oromoo takkallee hin deebisinu qaama ijjeesaa jiruun qaama saamamaa saamsisaa jiruun hiriira naabaa jechuun waan hin fakkanne fakkeessi jechuudhaan qeerroon hagamma yaamicha warraati gurra dhoowwate akka jiru kadhagame jiru. Opiidiyoon yeroo ammaa tana wayita abin baaldaraasii fi bilchigina amaaratiin muddamee jirutti dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti fiduudhaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo hidhaa jiranii gadhiisuu isaanii paartilee Oromoo gara tokkotti coroorsuudhaan dubbiin Oromoo bifa akka qabattuu fi siyaasaa bara kana kaafilannoo bara 2020 keessatti Oromoon ejjennoo gosa tokko akka qabatu sila godhuu fi carraa guddaa odoo qabu ammallee taanaan hidhamtoota siyaasaa irratti geggeessaa jiru. Jajjabeessuudhaan hariiroo nafxanyoota waliin sirreeffachuudhaaf isa carraaqaa jirutti mul'ataa jira jechuudhaan xiinxaltoonni Oromoo adeemsa jallatee fi dogongora ka Opiidiyoo kana qeeqaa akka jiranii ka hubatan. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira yeroo ammaan tana bilchigina Oromiyaa fi bilchigina Amaaraa jidduutti falmiitu jira jedhamee odeeffamee jiraachaa jirullee keessatti obbo Dammaqee Mokkonnin Abiy Ahmed irratti fincila godhee aangoo barbaadaa jedhamaa jirullee Abiy Ahmed fi Dammaqee Mokkonnin haga ammaan tana odeeffannoon keessa bayaa jirtu akka agarsiiftutti qubumaa fi qubee ta'anii wajjin hojjechaa akka jiru kadhagamaa jiru. Bilchiginaan Oromiyaa gaafilee bilchiginaan Amaaraa gaafatee deebisuu fi yookaan ammoo fedhii warra guutuu fi carraaqaa akka jiru kadhagamaa jiru. Bilchiginaan Oromiyaa gaafii daangaa dabartee ka bilchiginaa Amaaraa akka isaan gaafachuu dhaaban yookaan akka isaan naamusa qabaatanii gaafachuu dhiisee yeroo ammaan tana bilchigina Amaaraa gunachuu fi yookaan ammoo kadhachuu fi ababbalachuu fi carraaqaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana warri bilchigina Amaaraa waajjiraalee gurguddoo akka ministeera galii, ministeera haajaa alaatii fi akkasumas waajjira geejjibaatii fi tiraanspoorteeshiniitii fi waajjira ittaanaa muummicha ministeeraa argatanillee aangoon kun nu hin geenne jechuudhaan yeroo ammaan tana falmachaa akka jiranii fi Abiy Ahmed deebilee Amaaraa kana deebisuu fi
angoolee warraa maltu kabiraa dabalatan kennuu fi qormaatii haa geggeeffamu wanni jedhu ammallee deebi'ee dhalachaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru warri angoolee gurguddoo barbaadan hunda argatanii jiranii yoo aangoon warraa hafee ka bakka Abiy Ahmed taate malee karaa biraatiin ammoo naannoo Benishaangulii keessattuu godina Matakalii Amaarii deebisnee qabachuu qabna bulchuu qabna ka jettu sunii fi haala walumaa galatti ummati Amaaraa bakka bu'ummaa naannoo Benishaangulii keessattuu argatullee haali heerii naannoo Benishaangul ittiin fooyya'ullee irratti akka hojjetamuu qabu biltsiginnaani ka wal dhagani haala lafa Tigraahii ka Amaarii barbaadu raayyaa walqaayit Tsegede irrattu referendemini godhame lafti kun naannoo Amaaraatii fi deebi'u irratti ammallee akka mari'atamaa jiru ka dubbatamaa jiru lafa Itoophiyaa fi Suudaan irratti wal dhabaa jiranii ka daangaa ka Amaaraa kanallee irratti mootummaan Itoophiyaa ejjannoo cimaa qabaatee lafa kana mootummaa Suudaan irraa akka deebisu qabu mootummaan Itoophiyaa ilaalcha kanaan durattu marii godhannaa jedhe Suudaan wajjin qabu Suudaan lafa Itoophiyaa taakkuu tokko qabattee waayitaa jirtutti yookaan yeroo jirtutti mariin hin ta'u jedhe ejjannoo cimaa akka inni qabachuu qabu warri biltsiginnaa mootummaa Abiy Ahmed irrattu dhiibbaa guddaa akka godhaa jiranii ka dubbatame jiru dhiyoo kana koree hojii raawwachiistuu filannoon durattu filachuu ka qabu dhaabbanni biltsiginnaa Abiy Ahmed koree hojii raawwachiistuu kana adeemsa filachuu sodaa fi doorsisa paartiin biltsiginnaa Amaaraa irratti godhe irra kan kaase akka filannoon duubattu dabarfamu boordiin filannoo Itoophiyaa akka warraa fi murteessuu godhamee jira. Maaliif jennaani hoogganaa biltsiginnaati fi warri Amaaraa dorgomuu akka barbaadu fi deeggarsa Abiy Ahmed dhoowwachuu warraati yeroo sanitti filannoon karoorfame akka hin taane ka godhe. Dorgommiin aangoo guddaan biltsiginnaa Amaaraatiif Oromiyaa jidduu jiraatullee mootummaan Abiy Ahmed dorgommii warra Amaaraa kunini dorgommii daangaa hin qabnee fi hin dhaabbanne taahuu beekuudhaan falmii dhufuu fi yookaan dorgommii dhufuuf qopheessuu dhiisee harka kennachuu akka tarsimoo siyaasaa akka godhate ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraanii dhaqqabsaa jirru akkuma itti fufettuu jira daawwattootaa fi jaallatamoo maatii yooyyaa miidiyaa Itoophiyaan lammiilee isii 34,000 taayanii ka biyya Saawud Arabiyaattu yeroo ammaan tana hidhamaa dararamaa miidhamaa jiru.
Hayyee daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo rakkoo teeknikaatiin sagantaan keenya waan addaan citee fi kunoo ammaan tana gaddeebinee jirra. Itoophiyaan lammiilee 34,000 biyya Saa'uudi Arabiyaa jiranii biyyatti galfachuu fi akka murteessite itti aanaan muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokkonnin dubbatee jira. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana lammiilee isaa akka biyya alatti miidhamaa dararamaa jiranii deeffachuun dirqama isaa tokkoffaa ta'uu beekuudhaan kabaja lammiilee isaa deebisuu fi akka carraaquu ka dubbatamu torbaanitti baqattoota 1,100 Saa'uudi Arabiyaa irra deebisuudhaan walumaa galatti baqattoonni 34,000 ka dhukkuba koronaa vaayirasii qabamuun shakkaman dabalatee namni biyya Saa'uudi Arabiyaatti karaa seera alaatiin hidhame cuftinu akka biyya Itoophiyaatti deebi'u mootummaan Abiy Ahmed akka hojjetu ka dubbatame. Suudaanii biyya Qatar wajjin hariiroo qabduu fooyyeffachuu fi Hamdan Dagaaloo achittu erguun isii dubbatamee jira. Suudaan yeroo ammaan tana dhimma daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii ilaalchisee biyyoota Arabaa irraa deeggarsa argachuu fi dippiloomaatota ishee biyyoota Arabaa adda addattu akka ergaa jirtu kadhagame sun keessa biyyatti Qatar yookaan ka magaalii guddaanis Doha tokko akka taate kadhagamtu hariiroon Suudaanii fi Dohaan wajjin qabanii sababa wal dhaba biyyoota Arabaa ka jiddu galeessa bahaatiin hammaachuun isaa dhagahame jira. Haa ta'uutii malee Qatar yeroo ammaan tana rakkoolee Saa'uudi Arabiyaa fi Imaaraatii wajjin qabdu waan furattee fi Suudaanis rakkoo Qatar wajjin qabdu furachuu akka barbaaddu fi deeggarsa mootummaa Qatar ergachuu fi dippiloomaatii isii olaanaa itti aanaa caaffee birmadummaa Suudaanii kan ta'anii Jeneraal Mohammed Hamdan Dagaaloo gara Dohaatti erguun ishii dhagahame jira. Suudaan yeroo ammaan tana biyyoota ollaatii fi biyyoota jiddu galeessa bahaa wajjin dippiloomaasii olaanaa hojjechaa yoo jirtu Itoophiyaatti muummichi ministeeraa ishii dippiloomaasii hojjechuu dhiisii bakka inni itti dhokatee yookaan ammoo riphee namni afaan wallaalee waa'ee fayyaa isaa haasawaa akka jiru kadhagama jiru. Viidiyoon muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Itoophiyaa kalee agarsiisu irratti muummichi ministeeraa waan akka nama hokkolu ka fakkaatu miidiyaa hawaasummaa irrattullee marii uumuun isaa dhagahame jira. Abiy Ahmed bakka meeshaa gargaarsaa warra qaama hir'uutii fi qopheeffametu argamee jiraachuu isaa mul'isuu fi viidiyoo tokko karaa miidiyaa hawaasummaatii fi televezyiinii Itoophiyaatiin ka gadhiisise. Viidiyoon Abiy Ahmed kunini isa jechuun darajaa yookaan ammoo kortoo ol bahutti mul'ata. Abiy akka nama hokkolullee akka fakkaatu ka mul'atu bakka sunittu Daani'el Kibret wajjin argamee jira. Abiy Ahmed akka hokkoluu fakkaachuun isaa kunini bakka qaama hir'oota warra hokkoluu fi naafa bal'aa waan jiruu fi akkasuuf fakkeessuuf jedhee warri gari yoo qoosaa godhu warri gari Abiy rukutamee jira hamii jettuu ka cimsu yookaan Abiy dhukkubuu danda'a yaada jettuu ka cimsuu fi Abiy fayyaan isaa guutuu yookaan qixxee miti jechuun namoota adda addaa dhagamee jira. Abiy Ahmed yoo dhukkubde taate dhukkubuu kan kee uummata Itoophiyaa beeksisi. Uummata Itoophiyaa irrattu piraankii hin hojjetini dhaamsii jedhulleen bal'inaan akka dhiyaataa ture viidiyoo sun jalattu yaadii barreeffame ka mul'isu. Odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufettuu jira. Odeeffannoo biraatiin ammoo Eertiraan Tigraahii keessa bahuu akka qabdu mootummaan Ameerikaa kallattiin aangaa'ota mootummaa Eertiraattu himne jechuun isa dhagahame jira. Yeroo ammaan tana mootummaan Eertiraa Tigraahii keessa seenee weeraree jira. Waraanni kunini akka inni bayu mootummaan Itoophiyaa godhuu qaba jechuudhaan ministeerri haajaa alaa Ameerikaa torbaan kana ibsa baasuun isaa ni yaadatama. Odeeffannoo karaa biraatiin dhaabbati mirgoota gaazexeessitootaati fi falmatu CPJ Committee to Protect Journalists ka jedhamu naannoo Tigraahii keessatti gaazexeessanii Daawit Kabbadee jedhamu ka televezyiinii Tigraahii mootummaa Itoophiyaatiin rukutame ejjeefamuun isaa akka malee yaaddessaa ta'uu dubbatee jira. Daawit Kabbadee waahila isa wajjin makiina isa keessatti magaalaa Tigraahii
magaalaa guddittii Tigraay Maqalee keessattuu ajjeefame mootummaan Itoophiyaa reebichaa fi dararaa fi ajjeechaa fi miidhaa gaazexeessota irratti godhu akka dhaabuu qabu itti gaafatamaan CPJ biyyoota Saharaa gadiitu argamanii Mutoko Muumoo dubbachuun isaa gabaafamee jira. Muumoon akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii daawwitii ajjeesuun fudhatee itti fudhatama waan takkaayyuu hin qabu. Wanni kunini akkamiin akka dhalate qormaata walaba bal'aanii qaama jechuun amanamaanii gaggeeffamuu qaba jechuudhaani mootummaa Itoophiyaa akka yaadachiise dubbatamee jira. Dhaabbanni qaxxaamura diimaatii fi akkasumas dhaabbanni baatii diimaa haalli naannoo Tigraay keessatti ka gargaarsa namoomaa ittiin dhiyeessanii ammallee rakkisaa ta'uutti dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana uummanni miiliyoonota naannoo Tigraay keessatti buqqa'uudhaan yookaan ammoo beela'uudhaan gargaarsa namoomaa akka inni barbaadu dhaabbileen kukkuun inni ka dubbachaa jiran. Dhaabbanni mirgoota ilmaan namaa kan mootummoota gamtoomanii haala waraana naannoo Tigraay irratti walgahii akka qopheessu dubbatamee jira. Walgahiin kun haala gargaarsa namoomaa ittiin dhiyeessamuu fi akkasumas yakka waraanaa kan naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru. Keessattuu haleellaa dubartoota irratti dhaqqabaa jiru kasaala irratti akka inni xiyyeeffatu ka dubbatamaa jiru. Naannoo Tigraay keessa Hiwwahaati yeroo dhumaatii fi barbadeessuu fi mootummaan Eertiraa qophii dhumaa irra jira jechuudhaan EEPN gabaasee jira. Akka gabaasa kanatti mootummaan Eertiraa waraanii hagammaan tana gaggeeffame warra Tigraay ka Hiwwahaati guutumaa guututtuu balleessuu akka hin dandeenye kaa'amanii jiru. Kanumaa fi marsaa dhumaatii fi warra kana Tigraay keessa balleessuu fi duulii bal'aan torbaan kan yookaan torbaan dhufu akka jalqabu ka dubbatamaa jiru. Duula kan keessattuu Eertiraan Tigraay keessatti bobba'uu isiitiin ka akka malee qeeqamtee waan ta'eef warri waraanii Eertiraa ka Tigraayittuu fe'amaa jiru kunin yuunifoormii waraana Itoophiyaa keewwatee akka lolu deemu EEPN gabaasee jira. Akka odeeffannoo dabalataa EEPN kennetti waraan Eertiraa qofa osoo hin taane waraanii Itoophiyaalleen dabalatanii gara Tigraayitti ol dhufaa akka jiruu fi duulii ammaan tana godhama jedhamee kunini gaarrenii fi baddaalee Tigraay ka soquu deemuu fi manneen keessatti hoggansoota Tigraay ka hagammaa hin qabamanii ka barbaadu fi warra Tigraay ka diddaa godhe hundaayyuu ka to'annaa jala oolchee akka Hiwwahaati deebi'ee ka'uu hin dandeenyetti lafee dugunguruu dhahee ka cabsu ta'uu yaadamee jira jechuudhaan karoorii kunini akkasitti addeessa. Haa ta'u malee waraana naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiruudhaan wanti kun akka inni milkaa'uu hin dandeenye agarsiisa jechuudhaan aktivistoonni naannoo Tigraay dubbachaa jiran. Akka odeeffannoo aktivistoota naannoo Tigraayitti Hiwwahaati ka waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin sababa diroonota Imaaraatii Arabaa irraa kan ka'e godhuu dadhabe yeroo ammaan tana waraana riphee loltummaatiin miidhaa gurguddaa dhaqqabsaa jira jechuun warra dhagahamee jira. Bifuma kanaanii gara Tambeen lafa jedhamtu lixa jiddu galeessaa Tigraayitti jeetti waraana Itoophiyaa tokkollee torbaan kana keessa buusnee jirra jechuun warra dhagahamee jira. Somaaliyaa keessatti gareen Ahmed Madoobetii fi Abdullahi Farmaajo ammallee wal lolaa akka jiranii ka dhagahamaa jiru. Gareen Abdullahi Madoobe ka gosa Marrihaana Daarodii yoo ta'u gareen Ahmed Madoobe ka gosa Ogaadeni warra Daarodiiti. Yeroo ammaan tana Daarodii lamaan walitti bu'uuni Somaaliyaa keessatti rakkooni hagam tokko hammaachaa akka inni deemaa jiru ka dhagahamaa jiru. Gareen Abdullahi Farmaajo kun mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraatiin ka deeggaramu yoo taate gareen Ahmed Madoobe ammoo mootummaa Keenyaatii fi Jabuutiitiin akka deeggaramu ka dubbatamaa jiru. Magaalaan waraanii irratti gaggeeffamaa jirtu ka daangaa Itoophiyaati, daangaa Keenyaatii fi daangaa Somaaliyaa gubbaa jirtu Bulahaawo magaalii jedhamtu yeroo ammaan kana deeggartoota pirezidaantii Somaaliyaa ka Abdullahi Farmaajotiin to'atamtee jirti jechuun maddeen oduu Somaalee gabaasaa jirani. Haa ta'uuti malee deeggartoonni Ahmed Madoobe injifannoo mootummaan Somaaliyaa labsate kun dharaa jechuudhaan warri nu weerare adabbii isaanii argatanii deebi'aa jiran jechuun warra dhagahamee jira. Waraanni Somaaliyaa keessa biyyoota gaafa Afrikaa walitti buusuttu himamaa jira. Waraanni Tigraayilleen akkasuma biyyoota gaafa Afrikaa hedduu hirmaachisuutu dhagahamaa jira. Waldhabni daangaa Itoophiyaa
biyyoota hedduu hirmaachisu Itoophiyaa fi Sudaan biyyoota hedduu hirmaachisu akka danda'u gaafii Afrikaa yeroo ammaan tana raafama siyaasatii fi waraana hamaa keessa seenuu xiinxaltoonni dubbachaa jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo dhumaatiin dhukkubni koronaa vaayirasii addunyaa raasaa akka jiru ka hubatamee jiru. Mootummaan Faransaay sararri xayyaaraa sararri qilleensaa Itoophiyaa qormaata koronaa vaayirasii sirriitti godhee waan warra jechuun himaltoota biyya Faransaay fiduu hin dandeenye fi guyyaa 4 fi xayyaarii Itoophiyaa gara Firaansitti yookaan gara jechuun magaalaa Firaansitti akka balali'uu hin dandeenye ugguree jiraachuun isaa dhagamee jira. Mootummaan Firaansii ibsa baasanii qormaata barbaachisu hunda haga qixeeffatu asi mootummaan Itoophiyaa sararri qilleensa isaa qubsumaalee xayyaaraa biyya Faransaaytti qubachuu akka hin dandeenye ka dubbatamee jiru. Odeeffannoon dhukkuba koronaa vaayirasii ammallee faffaca'insi dhukkuba kana akka hin dhaabbanne addunyaan yeroo kanattu tallaalli dhiyeessaa akka jirtu ka dubbatamaa jiru. Tallaalliin hagamma dhiyeeffamaa jiru ka Pfizeriitii fi Moderna tallaalli lama fudhachuu qaba namni. Johnson ka jedhamu warshaan qoricha Ameerikaa oomishu innis tallaalli qopheessuun dubbatamee jira. Tallaalliin isaa kunini tallaalli tokkofa kennama dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuu irratti akka malee jabaa miti jedhamee jira. Carraa dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuu persentii 70 qofa kittibaatii kan fudhate namni jechuun tallaalli kan fudhate carraa dhukkubaatiin qabamuu hin qaba jechuudha. Addunyaan kun ammoo hiyyeessa waan taateef tallaalli yeroo lama kennuuni akka malee rakkisaadha qaaliidha. Tallaalli yeroo tokko kana irratti hojjetamuu qaba yaadni jedhamu bal'inaan ibsamaa kennamaa jira. Tallaalliin Johnson waldaan warshaan qoricha Ameerikaa qopheesse kun yoo haalli isaa fooyya'ee dhukkuboota sanyii koronaa vaayirasii xixiqqoo ittisuu irratti akka malee cimaadha jedhamee jira. Hojjechuu danda'a jedhamee jira. Haga dhibbantaa keessa 75 ittisuu danda'a. Sanyiilee dhukkuba koronaa vaayirasii ciccimoo jedhamu immoo dhibbantaa keessa harka 69 fayyisuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraan geenye kakkaruma waan daawwattan hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Yooyyaa miidiyaa irraa sagantaan keenya ka oduu hagasuma guyyaa dansaa isiniif haa ta'u nagaan oola nagaan nu bula.